Bakka jirtan maratti nageenyi isin haa ga'u hordoftoota keenya. Kun oduu fi odeeffannoodha. Oduu fi odeeffannoo guyyaa irraan tanaatiif ammoo ajandaawwan 5 isinii qabannee dhiyaanneeti jirna. Ajandaan 5 oduu fi odeeffannoo guyyaa irraan tanaatiif isinii qabannee dhiyaanne keessaa ammoo haleellaa humni Abiyoot naannoo Affaar daangaa lo'ee seenuudhaan taasisee fi deebisaa mootummaan federiidhaa itti kennee jiru. Akkasumas ammoo ulaa galaanaa barbaade imala Itoophiyaan taasisaa jirtuu fi haga ammatti ammoo barbaacha ulaa galaanaatiin Itoophiyaan eessarra geesseeti jirti. Masaanonni isiyoo maalitti jiran kaja'u. Ajandaa sadaffaan guyyaa irraatiif isinii qabannee dhiyaanne ammoo wal waraansa Suudaan keessatti deemaa jiruu fi kan biyya Suudaan jiigaa jiru yeroo ta'u, ajandaan inni xumuraatii fi inni irraa maayyiidhaa kan isinii dhiyeessinu guyyaa irraan tana kantiibaa magaalaa New York Zooraan Kwame Mahammadaaniin akkamiin akka filamee fi amma ammoo maalitti jira adeemsi gara biiroo kantiibaadhaatti galuu maalirra ga'ee jira kaja'u bal'inaan kalaallu ta'a. Egaan hordoftoota keenya oduu fi odeeffannoo kan isin biraan ga'aa jiru an Uudii Muusaati. Hanga xumuratti miidiyaa harka keessanirraa Soof Umar miidiyaadhaa wajjin turtii taasisaa isiniin jenna. Egaan akkuma dura irratti isinii kaafne humni TPLF fi gareen Abiyoot daangaa naannoo Affaar seenuudhaan haleellaa raawwataniiti jiranii. Haleellaa kana kan raawwate ammoo humni Abiyoot daangaa naannoo Affaar lo'ee seenuudhaan yeroo ta'u, haleellaa aanaa magaallee keessatti raawwateen miidhaa hedduu geessu mootummaan naannoo Affaar gama koominikeeshinii mootummaa naannichaatiin ibsa baaseen guutumaan guututti addeesseeti jira. Mootummaan naannoo Affaar haleellaa TPLF taasisee kan ilaalchisuudhaan ibsa miidiyaadhaaf bal'inaan qoodee tureen humnoonni TPLF kan seenarraan baranne har'as gocha ganiinsaa marsaa lammaffaadha biyya irratti raawwatan jeeti jira jechuudha. Kana kajee koominikeeshinii mootummaa naannoo Affaar yeroo ta'u, koominikeeshiniin mootummaa naannoo Affaar haleellaa humni TPLF daangaa naannoo Affaar lo'ee seenuudhaan uummata nagaa irratti hawaasa harka qullaa jiru irratti raawwate hordofuudhaan yeroo ta'u, haleellaa kana keessaa bakkoota garaagaraa humni waraanaa Tigraay kan humna nageenya Tigraay yookaan ammoo humna ittisa Tigraay TDF jaamuun beekamu haleellaa raawwateen miidhaa hamaa dhaqqabsiise. Haleellaa kanaan ammoo lammiiwwan nagaa hedduun fi qabeenyi isaaniitirraas buqqa'anii balaan ga'uutu himamee jira. Haleellaan kun ta'uudhaan dura ammoo guyyaan humni TPLF fi humni Abiyoot jechuudha adda bilisa baasaa uummata Tigraay gareen jettee if yaamtuu fi gareen Dr. Dabratsiyoon hoogganamtu ajaja kaabaa irratti haleellaa itti raawwatan waggaa 5ffaan yeroo kabajamaa jirtutti jechuudha. Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa Itaamaajoor Shumiin waliigalaa raayyaa ittisa biyya Itoophiyaadha. Humni TPLF yookaan ammoo humni Abiyoot gareen murni munaafiqaa ka biyyaa fi sabaa fi sinama namne kalammiiwwan biyyattiitii fi sinama namne waggaa 5ffaa haleellaa biyya irratti geggeessan haleellaa ajaja kaabaat irratti geggeessan yeroo kabajaa jiranitti Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan haleellaa kan ilaalchisuudhaan haasaa taasisaniin Itoophiyaan kana dura guyyaa itti ganamte kabajjeen beeytu jedhanii kana ammoo seenaa gurraacha kana Itoophiyaa irratti dhiisee kadabre humna TPLF jechuudhaan yaadachiisanii. Egaa waliigaltee Piriitooriyaatiin Itoophiyaan jechuunis ammoo nageenya isii mirkaneeffachuudhaaf humna TPLF wajjin mootummaan federaalaa Piriitooriyaatti waliigalteen Piriitooriyaa raawwatamte asitti ammoo TPLF irra deddeebi'uudhaan waliigalticha cabsaati jira. Amala isaa kan waliigaltee Piriitooriyaa dura qabu san amala biyya ganuu ka qabuu fi amala lolaa ka qabu yookaan ammoo amala nagaan jiraachuu dhabu yookaan ammoo amala farreen nageenyaa ka qaban gareen TPLF irra deddeebiidhaan agarsiisaati jiran jee garaagarummaan TPLF garichi Aksuum mandheeffachuudhaan humnoota Eertiraatii wajjin firooma siyaasaa uumuudhaan biyya irratti gocha ganiinsaa bare raawwachaatuma akka jiruu fi daangaa Itoophiyaa sarbuudhaan aangoo isaaf hin hayyamamne beekamtii mootummaa federaalaatii ala biyya Eertiraadhaatii wajjin Isaayyaas Afwerqiitii wajjin hariiroo firooma siyaasaa uumuudhaan biyya irratti haleellaa biraa geggeessuudhaaf qophaa'aa akka jiranillee Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa yaadachiisaniiti jiranii. Kana qofa osoo hin taane egaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaadha. TPLF haraaraa lolaa haraaraa waraanaa dhaabbata qabuu fi dhaabbata nagaan jiraachuu hin dandeenye lammiiwwanii fi hawaasa isaatiifis saba keessaa beefis paartii nagaan jiraachuun
isaaf du'aa ka isaaf xiqqeenya yeroo mara jeequmsa keessa biyya wal nyaachisaa paartii jiraachuu barbaadu ittiin jeeti jira. Haleellaa isaan naannoo Affaar keessatti geggeessan hordofuudhaan ammoo hoogganaan paartii Simraat Katee waayillee TPLF ka duraanii Geetaachoo Raddaadha ammoo gareen dhiiga lammiiwwaniitiin taphachuu baree fi galeen ammoo waraana kaasee biyya gaaga'ama bal'aa keessa galchuu bare akkuma duraan bare haleellaa biyya irratti raawwachuu isaa yaadachiisuudhaan gareen kun gocha naannoo Affaar keessatti taasisaa jiru irraa akka if qusachuu qabu Geetaachoo Raddaa yaadachiiseeti jira. Gama TPLF iti ammoo Dr. Dabratsiyoon Dabra Mikaa'el eegaa haleellaa lo'anii seenanii naannoo Affaar keessatti geessisan jechuudha. Mootummaan naannoo Affaar himate boodarra nuti haleellaa naannoo Affaar keessatti hin geessisne inumaatu mootummaan naannoo Affaar daangaa dabree nudhe mootummaan federaalaa dirooniidhaan nu haleelee jira jechuudhaan boo'ichee eegalee mootummaan federaalaa haleellaa diroonii nurra godhaa jiru akka nurraa dhaabu hawaasa addunyaatti iyyadha jechuudhaan gaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitii fi koomishinii gamtaa Afrikaatiif waraqaa barreesseeti jira. Waraqaa isaa kanarratti gaa Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el akka xalayaan inni dhaabbata mootummoota gamtoomaniitii fi gamtaa Afrikaatiif barreesse agarsiisutti yoo taate mootummaan federaalaa haleellaa hamaa gara dirooniitiin narra raawwachaa jira. Kanaafuu naa dirmadhaa jechuudhaan boo'icha bareessan booyuu eegaleeti jira jechuudha. Naannoo namaa seenee eega haleellaa raawwate booda immoo deebisaa mootummaan federaalaa ni kanne ja'ame komachuudhaan gama gamtaa Afrikaatii fi gama dhaabbata mootummoota gamtoomanitti iyyateeti jira. Naa dhaqqabaa lubbuutti yana baraaraa jeeti jira. Mootummaan federaalaa ammoo haleellaa kana raawwachuu fi raawwachuu dhabuu ilaalchisee ibsaa ga'ammaatitti kanneen qabu. Mootummaan naannoo Affaar ammoo humnoonni TPLF aanaa kiyya keessaa yookaan ammoo daangaa seenanii naannoo Affaar bakka qabatan yoo gallakkisuu baatan an yeroo nageenyi lammiiwwan kiyyaa jeeqamu nageenyi biyya kiyyaa jeeqamu hin obsu tarkaanfiidhaan fudhadha jechuudhaan yeroo sitti beeksisee jira. Humni TPLF waliigaltee Piriitooriyaa boodasgaa galmee waliigaltee Piriitooriyaa tirra mallatteessan guutumaa guututti moggaadhatti dhiisuudhaan biyya irratti yakka hojjechuudhaaf sochii adda addaa raawwachuudhatti jira. Bu'uuruma kanaan garee Shaabiyaadhaati wajjinis hariiroo uumee garee Gibsii wajjinis hariiroo uumuudhaan ergama diinotaa biyya keessatti raawwachiisuudhaaf sochii akka jiru yeroo ta'u haga ammaan tanaatitti ammoo naannolee Tigraay dabalatee kutaalee naannolee Tigraay tokko tokko dabalatee bakka adda addaatitti humni TPLF sossoo'uudhaan waliigaltee Piriitooriyaa moggatti dhiisee gochaawwan biyyattii gara jeequmsatti galcha yookaan ammoo biyya gara hokkaraa fi waraana walirraa hin cinnetti galchuu maran hedduu raawwachaati jira. Kana ilaalchisuudhaan mootummaan federaalaa ammoo gareen TPLF gocha bare kanarraa akka if qusattu akeekkachiiseeti jira. Egaan hordoftoota keenya oduu fi odeeffannoo torbaan kanaatiif ajandaa sadarkaa jalqaba irratti qabadde kanumaan xumureetiin jira. Ajandaa lammaffaatti yeroon dabaru ammoo Itoophiyaan barbaacha karra galaanaatiif taasisaa jirtu ijibbaata akkuma falmachuu itti fuftetti jirti. Karri galaanaa Itoophiyaan barbaadaa jirtu gaa balbalti galaana diimaadha. Har'a rabbiin hin godhin malee duraaniif balbala Itoophiyaati jechuudha. Itoophiyaan hanga bara 1990 takkaatitti balbala galaanaa mataa isii qabdi. Balbala galaanaa qofa osoo hin taane egaa humna galaanaati qabdi jechuudha. Eegdota galaanarra naannaan biyya eegan qabdi jechuudha. Gara balbala Mitswaadhaatiin fayyadamaa turte. Kanaan alattis ammoo Itoophiyaan yeroo dheeraadhaaf galaana diimaadhaatti kan wal qunnamaa turte. Gama Eertiraatiin yeroo ta'u Eertiraan bara 1997 wal waraansa waggaa dheeraaf Itoophiyaa wajjin godhaa turte booda wal waraansa amata 30 booda bilisummaa isii yookaan walabummaa gonfachuu hordofee ammoo Itoophiyaan guutumaa guututti karra galaanaa dhabdee karra galaanaa qofa dhabuu osoo hin taane galaana diimaadhas ni dhabdee jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan buufata galaanaa qabdu buufata galaanaa Asabii fi humna galaanaa qabdus gaa Itoophiyaan bakka takkatti waa lama dhabdee jechuudha. Sadarkaa jalqabaati irratti Itoophiyaan kadhabde buufata galaanaa balbala galaanaa addunyaa itti qunnamtu balbala galaanaa Asabii yeroo ta'u sadarkaa lammaffaarratti ammoo humna galaanaa raayyaa ittisa biyyaa humna galaanarraa qabdu guutumaan guututti sababa Eertiraan if dandeessee baateef waraana isiidha Itoophiyaan gara biyyatti deeffatte jechuudha. Dooniiwwan waraanaaf itti fayyadamaa turte yeroo san keessatti Itoophiyaan qabdu guutuu achumatti dhiifte jechuudha. Qabeenyi biyyattii guutuun achitti hafe Eertiraan walabummaa gonfachuu isii hordofuudhaan gareen yeroo san gara aangoodhatti dhufte masaraa kiiloo 4tti kooraa siyaasaa dhuunfattee jirtu
dantaa biyyaa guddaa tana moggatti dhiisuudhaan buufata doonii Asabii fi humna galaanaatis madditti dhiisuudhaan 4 kiiloo qofa dhufanii taa'uudhaan biyya geggeessuu eegalan jechuudha. Kanas haa ta'u san Itoophiyaan yookaan ammoo Eertiraan if dandeessee waggaata hedduudhaan booda yoo akkam xiqqaate waggaa 34 booda jechuudha. Muummichi ministeeraa yeroo jijjiiramaa Dr. Abiy Ahmed eegaa aangootti dhufe barbaachisummaa hulaa galaanaa ilaalchisuudhaan gaafii mana marii bakka bu'oota ummataati irratti kaasanii Itoophiyaan akka hulaa galaanaa barbaaddu dubbachaa turanii. Kun ammoo abjiin kun ummata Itoophiyaa guutuudhaaf ka dhugoomee barii bara warra faranjoota haaraa bara 2023 yeroo ta'u barii kan ammoo pirezidaantii duraanii Somaalilaandiitii wajjin muummichi ministeeraa Itoophiyaadha Dr. Abiy Ahmed masaraa kiiloo 4tti waliigalteen wal hubannaadha. Muummicha ministeera duraanii Abdii Musee Bihiidhaa wajjin taasisan Itoophiyaan karra galaanaa argachuudhaaf tarkaanfii jalqabaati ta'e lammiiwwan biyyattiitis gaa guutumaan guututti gammadanii tarkaanfii muummichi ministeeraa fudhate kana hordofuudhaani. Sanitti aansuudhaan ammoo biyyoonni masaanuu Itoophiyaa ta'an keessaafuu ammoo Eertiraadhaa fi Ijipti addatti horuu dhiibuudhaan Itoophiyaadhaan oduu eegalanii biyyi ollaa Itoophiyaa taatee fi Itoophiyaan nagaa isii eegdee fi lammiiwwan isii eegaa fi turte akka isin biyya taatu gargaaraa turte. Biyyi Somaaliyaadhaatis osoo hin anjiruuti Somaalilaandii wajjin biyyanaan akka qaama kiyyatti ilaaluu fi akka naannoo kiyyatti ilaaluu wajjin Itoophiyaa waliigaltee uumtee jechuudhaan lola keessa yookaan ammoo mufannaa keessa Finfinneedhaa wajjin seente masaraan Finfinneedhaatii fi masaraan Moqaadishoo kallattiidhaan walitti mufatan jechuudha. Kana hordofuudhaan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed tarkaanfii hojii dippiloomaasii fudhatanii tarkaanfii hojii dippiloomaasii bareedaa fudhatanii fi tarkaanfii hojii dippiloomaasii bu'a qabeessa fudhataniinis ammoo hariiroon Itoophiyaatii fi hariiroon Somaaliyaadhaa tan wal shakkii keessa yookaan mufii keessa seenee ture bakka ganama turetti deebi'uu dandeetti jira. Hariiroon Soomaaliyaatii fi hariiroon Itoophiyaa bakka ganama turetti deebi'uu hordofuudhaan ammoo Eertiraan Itoophiyaan naaf deemtii buufata doonii Asabnarraa fudhachuu deemtee jechuudhaan mufii biraa keessa seente. Eertiraan gizee mufii biraa keessa seente ammoo pirezidaantii Isaayyaas Afwerqii akkuma malee isaa gara diinota Itoophiyaadhaa beekamoo jechuunis ammoo diina seenaadhaa ka Itoophiyaan qabdu biratti ganamaa galgala imaluu eegale. Duraan ganamaa fi galgala akkuma Finfinnee ziyaaru akkuma Finfinnee mari'achiisu akkuma Finfinneedhaa wajjin jiruu fi jireenya qabu Itoophiyaan balbala galaanaa barbaaduudhaaf tarkaanfii ajaa'ibsiisaa fudhachuu eegaluu isii hordofuudhaan ammoo pirezidaantii Isaayyaas Afwerqii Kaayiroodhaatti ziyaaraa deddeebuu jalqabe. Kaayiroodhaa wajjinis ammoo waliigaltee tumsa garagaraa horachuudhaan Itoophiyaatti hulaa galaanaa cufuudhaaf Itoophiyaan akka gara galaanatti hin baaneef shira guddaa xaxuudha eegale. San qofatti hin dhaabbanne biyyoota masaanuu Itoophiyaati jee itti yaadu hundi isiidhaan walii qabeeti Itoophiyaa balbala galaanarraa ittisuudhaaf carraaquudhatti jira. Kanas haa ta'u san garuu Itoophiyaan guyyaa tokko eega muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Itoophiyaan hulaa galaanaa barbaaddi jenirraa kaasee Itoophiyaan hirriiba rafteen beektu masaraan kiiloo 4 jirus ammoo guyyaa sanarraa eegalee hirriiba rafee kan beeyne yeroo ta'u carraaqqii haga ammatti taasifameenis ammoo Itoophiyaan hulaa galaanaa karaa nagaa qabeessaan akka argattuuf hojiin dippiloomaasii hedduun hojjetameeti jira. Somaalilaandirraa jalqabuudhaan hanga Taanzaaniyaatti imaluudhaan barbaachisummaa hulaa galaanaa Itoophiyaadhaaf ilaalchisuudhaan hojii dippiloomaasii cimaa hojjetameen hubannoon addunyaadhaaf hawaasa addunyaatiif koominiitii addunyaatiif dippiloomaatota addunyaa Itoophiyaa keessa jiraniif hubannoon olaanaan taasifame. Kanaanis ammoo Itoophiyaan dhugumaan hulaa galaanaatirraa tooftaadhaan akka fageeffamte beekameeti jira. Kana hordofuun ammoo Itoophiyaan gaafii haqaa dhiyeeffachaa akka jirtu hawaasni idil addunyaa hubachuu danda'aniiti jiran jechuudha. Hawaasni idil addunyaa eega hubatanii asitti ammoo karaan Itoophiyaan itti deemaa jirtu karaa naga qabeessaan gaafiin balbala galaanaa argachuudha. Haqaa fi dhugaa Itoophiyaa akka taate biyyoonni addunyaa dinagdeen badhaadhanii fi biyyoonni addunyaa irree fi humna qaban hedduun mirkaneessanii ka jiran yeroo ta'u biyyoota Itoophiyaadhaaf hulaan galaanaa akka barbaachisu mirkaneessan keessaa Raashiyaa dabalatee Ameerikaa, Faransaay, Ingiliz biyyoonni hedduun Itoophiyaan balbala galaanaa imala Itoophiyaan balbala galaanaa barbaada taasisaa jirtu deeggaran ta'uu isaanii ibsaniiti jiranii.
Kun kanaan osoo jiru ammoo biyyoonni masaanuu Itoophiyaadhaa qindaa'uudhaan gurmaa'uudhaan Itoophiyaan akka balbala galaanatti hin baane ittisuudhaaf sochii jabaa godhaatii jiran jechuudha. Sochii kana ka godhaa jirtu adda durummaadhaan Eertiraadhaa fi Ijipti yeroo ta'u torbaanuma kana keessa Red Wave gareen jaamtu walitti gurmaa'uudhaan gareen biyyoota Saawud Arabiyaadhaatii fi Ijiptiin gareen biyya Saawudii Arabiyaatii fi Ijiptiin durfamtu tan miseensota 4 keessaa qabdu Itoophiyaan akka har'a galaanatti hin baane godhuudhaaf ejjennoo takka qabatanii shaakallii waraana galaanarraa waloo eegalaniiti jiran jechuudha. Itoophiyaan kanas haa ta'u san Ijipti sodaachisuudhaaf itti marsitee waraana isii Somaaliyaa keessatti buuftus Eertiraadhaa wajjin dippiloomaasii uummattee masaraa Asmaraa jirutti deddeebi'aa ooltus Suudaan Kaartumii wajjinis hariiroo uummattee gama Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin Itoophiyaa sodaachisuu yaaltus Itoophiyaan guyyaa tokkoofillee osoo kaayyoo isiitirraa if duuba miidhatin fuuldura deemaatii jirti jechuudha. Kanaanis ammoo sochii hagammatti taasifameen injifannoowwan boonsaan galmaa'uu bira kutame gama karra galaanaa qabatamaan argachuudhatti imalamaati jira jechuudha. Itoophiyaan yoo karra galaanaa argatte saamichi galaanarra geggeeffamu guutumaan guututti ni hafa wabii nageenyaa gaanfa Afrikaa ta'uudhaan ni eedi jechuudha. Gama biraatiin ammoo sochiin daldalaa galaanarratti deemsifamu hundi sodaa tokko malee kan adeemsifamu yeroo ta'u dooniiwwan galaana diimarra sosso'an hundi ammoo bahaa fi gala isaanii eegumsi godhamee fi karaa nagaa qabeessateen hojii isaanii hojjetu. Hojiin daldalaa hawaasni idil addunyaa galaana diimarra geggeessus ammoo yaaddoo nageenyaatii fi yaaddoo balaa saamichaa tokko maleedha nagaan dalagatanii nagaan galanii Itoophiyaadhaa fi lammiiwwan isiigaa gaafii karra galaanaa kaasan furmaata argachuudhaan yeroo gabaabaa keessatti gama galaana diimaa shiraan irraa dhiibamtetti haqaa fi dhugaa isii argatte ni deebiti jedhamteeti eeggamte jechuudha. Egaan daawwattoota keenya ka hordofaa jirtan oduu fi odeeffannoodha. Oduu fi odeeffannoon keenya akkuma itti fuftetti jirti. Amma ammoo gama ajandaawwan biyya alaa kan oduu fi odeeffannoo torbaan kanaatiif isinii filannetti dabareetiin jira. Turtiin teessan ammas miidiyaa keessan Soof Umarii wajjin haa ta'uun isiniin jaa. Oduu fi odeeffannoo isinii qabannee dhiyaanne keessaa ka biyya alaatiin ammoo humni waraanaa Suudaan keessatti wala'aa jiru gareen humna waraanaa dafee dhaqqabaa Suudaan Sappoorti Forsiidhaa fi gareen humna waraanaa biyyattiidha ka Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin hoogganamu eegaa wal waraansa jalqaban bara hedduu lakkoofsisuudhaan bara 2023 irraa kaasee har'a hanga barii bara 2025tti waraana hamaa Suudaan keessatti deemaa jiruun gaagaamni guddaan geeti jira. Humni dafee dhaqqabaa waraana Suudaan yookaan ammoo humni dafee dhaqqabaan humna loltoota Suudaan kan Jeneraal Mohammad Hamdan Dagalootiin durfamu humna waraana Suudaan irratti finciluudhaan waraanni Suudaan takka jechuudhaan bara 2023 keessa jalqabame bara 2023 irraa kaasee warwaraansa barootaaf Suudaan keessatti deemaa jiruun magaalaa guddoo Suudaan Kaartum dabalatee lammiiwwan biyyattiidhaa gaagaama hedduudhaaf saaxilamuudhaan biyyattiin mancaateeti jirti. Warwaraansa hamaa Suudaan keessatti deemaa jiru kanaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan Ijiptii fi biyyoota Saawudii Arabiyaa dabalatee biyyoota Arabaa hedduuf cinaa hiriirsuudhaan humna dafee dhaqqabaa waraana Suudaan kan Jeneraal Mohammad Hamdan Dagalootiin durfamu wajjin qabsoo wal qabaa jiru yeroo ta'u humna Jeneraal Mohammad Hamdan Dagalootiin durfamu duubaan ka deeggaraa jiru ammoo biyya United Arab Emirates yookaan gamtaa Emireetota Arabaa yeroo ta'u Iraanii fi Yamanilleen Mohammad Hamdan Dagaloodhaati deeggaran jechuudha. Itoophiyaalleen gama Mohammad Hamdan Dagaloodhaa goruudhaan humna Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaaniin durfamu wajjin qabsoo wal qabaati jirti jechuudha. Kana jechuun
ajandaa Suudaan keessa harki biyyoota alaa hedduun seenee kan jiru yeroo ta'u Suudaan yeroo gabaabduu boodatti dirree biyyoonni alaa qabsoo irratti wal qabanii fi meeshaa waraanaa isaanii itti laallatan taati jedhamteeti eegamaa jirti yookaan ammoo akka xiinxaltoonni hedduun jedhanitti Suudaan dirree waraanaa idil addunyaa ta'uudhaaf jirti jechuudhaan miidiyaaleen biyyoota alaa hedduun dhimma kanarratti xiyyeeffachuudhaan gabaasuu irratti argamanii kana qofa osoo hin taane egaa bara 2023 irraa kaasee hanga bara 2025 tti qabsoo Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii fi Jeneraal Mohammad Hamdan Dagaloodha Khartoum keessatti wal qabaa jiraniin lammiiwwan Suudaan lammiiwwan nagaa 150 ol ta'an akka lubbuudhaan darban gabaasni Al-Jazeeraadha ibseeti jira. Kana qofa osoo hin taane ammoo lammiiwwan Suudaan hedduun isaanii qeefii qabeenya isaaniitirraa buqqa'uudhaan lammiiwwan miliyoona 1 ol ta'an gama Itoophiyaatti baqachuudhaan mooraa kaambii yeroo keessatti Itoophiyaan tajaajilaa jirtu yeroo ta'u buqqaatonni biyya keessaa Suudaanis ammoo miliyoona 2.5 olitti kan tilmaamamu jedhameeti jira. Gama biraatiin ammoo sababa wal waraansa Suudaan keessatti deemaa jiru biyyi Suudaan beela hamaadhaaf saaxilamuudhaan lammiiwwan Suudaan xiyyeeffannoo dhabuudhaan beelaan lammiiwwan dhumaatii jiran jechuudha. Torbaanuma dabre kana keessa haleellaa gareen Jeneraal Mohammad Hamdan Dagaloodhaatiin durfamu jechuunis ammoo humni dafee dhaqqabaa loltoota Suudaan lammiiwwan nagaa irratti alfashaaretti raawwateen lammiiwwan nagaa hedduun lubbuudhaan dabraniiti jiranii yoo akkam xiqqaate ajjeechaa bakka tokko qofa keessatti alfashaaretti humni Jeneraal Mohammad Hamdan Dagalootiin durfamu raawwateen lammiiwwan 2,000 ta'an bakka tokkotti rashanamanii jiranii gocha kana hordofuudhaan ammoo dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibsa baaseen addunyaan hatattamaan Suudaaniif dhaqqabuudha qabdi ijee ka jiru yommuu ta'u gamtaan Afrikaatis ammoo haleellaa humni dafee dhaqqabaa waraana Suudaan lammiiwwan nagaa irratti raawwate kana ilaalchisuudhaan yakki waraanaa Suudaan keessatti raawwatamaa jiru obsa fixachiisaadha. Gareen lachuu garaagarummaa isaanii hatattamaan mariidhaan furachuudha qaban jeeti jira jechuudha gaa'e. Kanas haa ta'u san yaanni addunyaan itti kennitu akkuma jirutti ta'e gaaga'amaa fi wal waraansa hamaa Suudaan keessatti deemaa jiru Suudaan irra dabree biyyoota ollaasaniif balaa nageenya biyyoolessaa ta'uudhaan yaaddoo keessa galchee ka jiru yeroo ta'u Ijiptii fi gamtaan Imireetota Arabaa duubaan ta'uudhaan waraanni Suudaan akka hin qabbanoonee fi lolli Suudaan akka falan arganne godhuudhaan biyyi ollaa Itoophiyaa barootaaf nagaa dhabuudhaan raafamaati jirti jechuudha. Oduu fi odeeffannoo xumuraatii fi irraa maayii taqabannee isinii dhiyaanneen ilmi Afrikaa bahaa gaanfa Afrikaatti bara 1990 takka kadhalate dargaggeessi amata 34 Zuwaaraan Kwaamee Maammaddaaniidha. Kantiibaa magaalaa New York ta'uudhaan garaagarummaa guddaadhaan morkataa isaa Andrew Cuomo injifachuudhaan gama masaraa New Yorkitti imaluu irratti argama gaa'e. Zuwaaraan Kwaamee Maammaddaaniidha. Seenaa filannoo Ameerikaa keessatti gochi inni hojjete haga ammaatitti guyyaa tokkollee hojjetamee hin beekne yeroo ta'u magaalaa guddittii addunyaadhaatii fi teessoo dippiloomaattii taate akkasumas ammoo magaalaa qabeenya olaanaa Ameerikaa keessaa qabduu fi akka hawaasa idil addunyaatti magaalaa jiddugala tajaajila daldala addunyaadhaa ta'uudhaan tajaajilu irratti argamtu tanatti kantiibaa ta'uudhaan ka yeroo duraati jechuudha. Zuwaaraan Kwaamee Maammaddaaniin dhalataa Afrikaadhaa qofa osoo hin taane hidda dhaloota Eeshiyaa baatis dargaggeessa keessaa qabu. Abbaan isaa Indiyaadhaatti dhalate haati isaatis lammuma biyya Indiyaadhaati. Abbaan isaa yeroo ammaan tanaa yuunivarsiitii Ameerikaa keessatti piroofeesara yeroo ta'u yuunivarsiitichuma san barsiisa jechuudha. Haati Zuwaaraan Kwaamee Maammaddaaniidha ammoo aaktara fiilmiidhaatii fi barreessituu fiilmii beekamtuudha jechuudha Ameerikaa keessatti. Dargaggeessi hidda dhaloota Afrikaadhaa qabu kun bara 1990 takka biyya Afrikaa bahaa taate Ugaandaa keessatti dhalate. Maqaan Zuwaaraan Kwaamee jedhamu kunis kan irraa argame Kwaameen maqaa pirezidaantii jalqaba biyya warra Ugaandaadha. Kwaamee Nkurumaadha yeroo ta'u sababni maqaan abbaa isaa yookaan ammoo sababni maqaan abbaa Zuwaaraan Kwaamee ta'eef ammoo abbaan Zuwaaraan ka dhaloota jechuunis ammoo ka hidda dhaloota dhiigaa Maammaddaaniin bilisummaa Ugaandaadhaa booda
abbaan Zuwaaraan jechuunis ammoo abbaan hidda dhaloota Zuwaaraan Maamdaaniin Ingilizirraa gara Kaampaalaadhaa dhufuudhaan yuunivarsiitii Kaampaalatti argamu keessatti barsiisaa ta'uudhaan tajaajiluu eegale. Seenaan abbaan Zuwaaraan kadhalootaa maqaa Kwaamee Nukurumaatiin bakka buufamuudhaatis asirraa eegale yeroo taatu bara san keessatti dukkana wallaalummaadhaa lammiiwwan Yugaandarraa saaquudhaan yuunivarsiitiidha barsiisuudhaan hayyoota hedduu oomishaa waan tureef pirezidaantii biyyattiitii fi lammiiwwan biyyattii biraa abbaan Zuwaaraan jaalatamummaa fi fudhatamummaa guddaa sababa argateef maqaa Kwaamee jedhamu kun badhaafameeti jira jechuudha. Sababa kanarraa ka'uudhaan gaa Zuwaaraan maqaa abbaa isaa kallattumaan Kwaamee bakka buufate Zuwaaraan Kwaamee Maamdaanii jedhamee yaamame jechuudha. Ilmi Afrikaadhaa kun gaa bara 150 ol booda Ameerikaa keessatti yeroo jalqabaatiif hidda dhaloota Afrikaadhaa lammii amantiin isaa musliima taate kan magaalaa Niiwuorkitti kantiibaa jalqabaate dargaggeessa umrii ganamaatiin kantiibaa magaalaa guddoo addunyaa teenyaa taate ta'uudhaan filamuu dandeetii jira jechuudha. Niiwuork magaalaa addunyaa keessatti haleellaan shororkeessummaadhaa jabaan irratti raawwatamee ture yoo taates ammoo Zuwaaraan Kwaamee Maamdaaniin bifa kana dura baramee hin beeyneen duula na filadhaa magaalaa Niiwuork keessatti geggeesseen morkataa isaa Andrew Cuomo injifachuudhaan kantiibaa magaalaa Niiwuork ta'uu dandeetii jira jechuudha. Zuwaaraan Kwaamee Maamdaaniidhaa dargaggeessa ta'uu qofa osoo hin taane kantiibaa magaalaa sanii akka ta'u kan inni isa godhe ga'umsaa fi dandeettii qabuun Riippaabilikaanota garee Doonaald Tiraamp injifachuudhaan duratti bahee argameeti jechuudha. Humna dargaggoota biyyattiidhaa guutumaa guututti sochii siyaasaatirraa kan manguddoota yookaan ammoo namoota buleessa umriidhaan deemaniin dhuunfatamee ture guutumaa guututti irraa baqachiisuudhaan kantiibaan magaalaa Niiwuork ta'uudhaan kan filame Zuwaaraan Kwaamee Maamdaaniidha. Dargaggoonni qaama biyya dhaalu akka ta'aniifis karaa saaqeetii jira jechuudhaan gabaasni Niiwuork Taayims dabalatee miidiyaaleen addunyaa hedduun dhimma Zuwaaraan Maamdaanii irratti barreessan kan agarsiisu yeroo ta'u Zuwaaraan Maamdaaniin gaa yeroo gabaabduu keessatti qulfii kantiibaadha. Kantiibaa magaalaa Niiwuork kan isa duraa kan turee fi morkataa isaa kan ture Andrew Cuomo irraa fudhachuudhaan gama waajjira kantiibaa magaalaa Niiwuork seenuudhaan magaalaa guddittii addunyaa teenyaa taate magaalaa Niiwuork dargaggeessa yeroo duraatiif bulchu ta'uudhaan hojii ni jalqaba jedhameeti eeggama jechuudha. Egaan hordoftoota keenya oduu fi odeeffannoo isin biraan gaa turre kanumaan goolabeetiin jira. Oduu fi odeeffannoo isin biraan gaa ture an Udii Muusaati gama ogummaa kaameraatii fi editingiitiin Abdii Magarsaatiin na wajjin jira. Gama daarektingiitiin ammoo Masarat Dhaabaati. Qophiin keenya kanafaniin wajjin turtii gaarii godhaa isiniin jecha torbee oduu fi odeeffannoo biraatiin wal agarraa hangasitti nagaannaa jiradha.